Kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sin haa ga'u jechaa oduu kan sin dhageessisu ana obsaasanii nu faana turan Saafoo Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dummuugaa keessatti jiraattonni aanaa Jiillee fi jiraattonni bulchiinsa Shawaa Roobii guyyaa har'aazuutti bakka jedhamutti araara gaggeessaa ooluun beekame. Akka taajabdoonni araaricha irratti argaman ibsanitti jecha mammaaksaatiif fayyadamuun sareen osoo beeknu hubaa waliin kan jedhu akka dubbataa jirantu beekame. Araarichi akka waan hawaasi wal dide fakkeessanii kan araaricha irratti dhiyaate ammoo hedduun kaabinama bilxiginnaa ta'utu beekame. Araara kana irratti bulchitoonni gama lamaanuu irratti argamanis wanti addatti hawaasicha raajii miidiyaa naannoo Amaaraa hundi wal guuranii araara sobaa kana dhugaa itti fakkeessuuf cufti sirna araaraa kana irratti hirmaatanii jiru. Akka hawaasi jedhutti gaafa ummanni keenya rakkatu miidiyaan kamuu as bahee hin jiru. Har'a olola ittiin oofuuf wal guuranii dhufuun isaaniitu nama raaja jedhu taajabdoonni araara sana irratti argaman akka ibsanitti. Araaruma wal fakkaataa akkanaa gaafa waxabajjii 14 aanaa Arxummaa Fursee keessatti wal dhabdee Liyyuu Haayilii fi uummata Oromoo akka waan qotee bulaan lamaan wal dhabanii fakkeessuun maqaa araara jedhuun uummata qotiyoo yookaan sangaa qopheessaa bakka araaraatti dhiyaadhaa jechuun uummata akka qotiyoo sangaa bitee qalee Amaaratti akka araaramuuf kophaatti kaabineen uummata dirqisiisaa jiraachuun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Kan qabeenyi gubate Oromoo, kan ajjeefame Oromoo, jinaazaa yookaan reenfi gubate Oromoo, kan qe'ee irraa buqqa'e Oromoodha. Araaraaf kan gooxiin qotiyoo sangaa bitee araaramu Oromoodha. Gaafa namni of sodaatu hoogganaa ta'e uummanni akkanumatti gidirfama jedhu maddeen keenya kun. Ammas araara kana booda yakkamaa seeratti ni dhiyeessina jedhe bulchaan aanaa Arxummaa Fursee guyyaa san. Kanaafuu uummanni keenya osoo beekuu ibidda harkaan qabatu hin qabu, of eeggatuu qaba. Shirri shiramaa jiru garuu uummanni dursee akka hubatu jedhe maddeen keenya kun. Guyyaa har'aa biltsiginnaan bulchiinsa magaalaa Kamisee keessa qe'ee nama hundaa irra fiiguun keessummaa jabaan nutti dhufa qarshii 500 mataa mataatti kennaa jechuun uummata doorsisaa akka oolte maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Namni qarshii 500 kana hin kennine ati ilaalcha biraa qabda jechuun battalumatti qabanii gara mana hidhaa akka geessamu himamam. Akka maddi keenya kun jedhutti mootummaan abbaa irrummaa filate kun uummanni keenya ofirratti hin beekne malee saamicha hamaa gaggeessaa jira jedhu maddeen keenya kun. Guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti rakkoo lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa jiran mootummaan furmaata barbaaduu fi qaba jechuun suuraa isaanii laxxaffatanii sagalee uummata isaaniitiif tahaa jiru namni Alii Usmaan jedhamu. Aliin rakkoo uummanni kiyya keessa jiru kana laalee garaan na dadhabee waanan danda'u gahee kiyya bahadha jedham. Ammas itti fufuun uummanni keenya kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jirtan martuu yaamicha lammiileen keenya isiniif godhaa jiru haga miidiyaa dabalatee akka mootummaa kamiittuu miidhaa jaraa ibsitanii yaamicha isiniif godhame dalagaatti akka hiiktan isin yaadachiifna jedhu Aliin. Gaayoo Kottee Aadee Saaraa Gumii Suurichoo Laayee humna tika mootummaatiin butamee gumii waxabajjii 16 bara 2021 mana jireenyaa isaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Caffee Muudaa yookaan Lidataa humna tika mootummaatii fi poolisiin butamee as buuteen dhabame. Akka odeessaan karaa Piibbii godina Booranaatti bahaa jirutti gumiin guyyaa kaleessaa waxabajjii 16 bara 2021 humna tikaatii fi poolisii Oromiyaatiin qabame gara godina Booranaa Yaabeellootti geeffamee jiraachuun beekame. Yeroo kanatti bulchaan godina Booranaa Guyyoo Galgalootii fi bulchiinsi nageenya godina Booranaa Jaarsoo Booruu Raaroo akkasumas abbaan qabeenyaa guddaan Liiban Taarii Liiban jedhaman harkuma kennatti marta yoonni sin ajjeesin jechuun dorsaa akka turan dubbachaa ture gumiin. Maarree gumiin Finfinnee magaalaa guddoo Oromiyaa tana irraa qabamee gara murna Piipii godina tokkootti geeffamuun isaa waan duubaan jiru tilmaamuun nama hin rakkisu. Haaluma ilmaan Oromoo baay'een karaa seera maleessummaatiin butanii as cophee dhabamsiisaa turaniin isas buttee kanaaf uummatni Oromoo bal'aan addatti uummati Booranaa gumii hordofam. Yoo inni waa tokko ta'ellee warruma finaa fidee godina Booranaatti itti gaafatama quba qabaadha. Mucaa kan sababuma ilaalcha siyaasaa isaatiif qofa waan biraa kan hin taane haati isa dhalte eega hidhanii amma bultii gara ji'a tokkoo guutuuf deemti. Haga hardhaallee haati isaa jaartiin ganda 85 mana hidhaa dararamaa jirti. Kun gocha duguuggaa sanyummaatti maqaa nama tokkootiin maatii cufa dararuun kun dhaabbachuu akka qabuttu namuu qabsoo gaggeessuu qabam. Gumiin abbaa dhiiraa waaqaa waanuma maatii Oromoo irra gahaa jirutti isinis isin irra gahaa jiram. Wanni adda hin jiru. Lubbuun gaafa dhalatte dootem.
waaqi uumamaa si waliin ta'inna akkuma jedhu booranni mataa oromtichaa gameessa qeerroo kana ummatni akka hordofu dhaamna. Oduun biyya keessaa kanuma odeeffannoo biyya alaatiin Sayyidawwee waliin turtii gaarii. Pirezidaantii US Joo Baayiden gita isaanii kan Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin guyyaa kaleessaa Jeneevaatti wal arguutti gammadanis wanti isaan mari'atanii fi irratti walii galan garuu akka eegame osoo hin taane waan muraasa. Pirezidaantoonni biyyoota lameenii haala kanaan fuulaa fi fuulatti wayita wal argan erga bara 2018 as kun isa jalqabaatee jedhan. Waldhabdeen uumameeru garuu waan arbeeffamee odeeffamuu miti kan jedhan Pirezidaantii Joo Baayiden Raashiyaa waliin waraana hololaa Cold War haaraa keessa galuu hin feenuu jedhan. Pirezidaantiin Baayiden nama siyaasaa gameessaa fi muuxannoo qabudha kan jedhan Pirezidaanti Puutiin garuu lamman keenyaa afaan tokko dubbanneerra jechuun hagas mara akka waliin dhabne ibsan. Yeroo ammaa Raashiyaa waliin michummaa cimsuun hagas mara walxaxaa waan hin taaneef dhimma hariiroo cimsuu irratti mari'achuuf yeroo dheeraa qabuun hin barbaachisu jedhan Pirezidaanti Baayiden. Qondaalonni lammeen dhimma meeshaalee waraanaa niwukilaara to'achuu irrattis marii eegaluuf waltaaniiru. Ambaasaadarota waliin kanaan dura kaasanii turanis deebisaniiru. Biyyoota lameen bara 2020 wayita US mootummaan Raashiyaa filannoo kiyya keessa harka galfateera jettee komataa turte sana ambaasaadarota waliif deebisan dhimmoota akka nageenya saayibar seekuriitii dhimma Yuukireenii fi mormituu beekamaa biyyattii Aleeksii Naavaalnii irratti garuu hagas mara waliin gal. Mootummaan Raashiyaa mormuun kan beekamu dureen paartii mormituu mana hidhaatti dararamaa jiru duunaan mootummaan Raashiyaa balaa guddaa fidaa jedhan Baayiden. Hariiroon Waashingtanii fi Mooskoo gidduu jiru amma baay'ee gadi bu'aadha. Baayiden akka aangootti dhufaniin kana hojjechuu barbaadan hidhannoo niwukilaraa fi fageenya dheeraa biyyoota lameenii kan daangessu irratti waliigaltee New Start Treaty jedhamu dheeressuu ture. Waliigaltee dheereffame kun kan turu hanga guraandhala bara 2026tti qofaadha. Jeeneef seenaa walgahii gaggeeffamaa ture magaalaa nagaa maqaa jedhamuun beekamte bara 1955 gurguddoota afur jedhamuun kan beekaman hooggantoonni US, Biriteen guddittii, Faransaayii fi Sooviyeet Raashiyaan achitti wal arguun waraana olola ture dhaabuuf waliigalan. Waggoota 30 booda Roonaald Reegaanii fi Miikaayil Gorbaayev asumaan magaalaa Jeeneevaatti wal arguun amma hidhannoo niwukilaraa qaban xiqqeessuuf waliigalan. BBC'tti gabaase.